Eshi akkam nagaa keessanii jirtu nagaadhaa. Amma immoo nama suuraa asirratti argitan kanaan eenyummaa isaa isin barsiisa. Abuna Phexros naannoo Piyaassaatti Siidassaa dhaabbatee jira. Phaaphaasii Itoophiyaa ture yeroo Hayila Sillaasee jechaadha. Iddoon dhaloota isaa godina Shawaa Kaabaa Fiichee dhalatee Abuna Phexros jedhanii waamu. Maqaan dhaloota isaa garuu Magarsaa Badhaasaa jedhama. Itaaliidhaan yeroo hedduu doorsisamaa ture. Itaaliyaan diina keenya akka taatetti barsiisaa bakka deeme hundattuu Itaaliyaan biyya keenya weerarteetti jedhee barsiisaa. Itaaliinis jecha kanan jedhin yeroo hedduu jedhanii doorsisanii booda inuma didee barsiisaa. Booda deddeebi'ee yeroo barsiisu booda Itaaliidhaan wareegamee jechaadha. Oromoon goota qabdii jechaadha. Abuna Phexros